Dhimma keenya Baargamaatiin yoo ceenu kaleessa Premier League England torbee 37ffaadhaan Bournemouth Vitalitytiin Manchester City waliin qixabausaa hordofuudhaan Arsenal waggaa 22 booda shaampiyoonii ta'uusaa yeroo itti mirkaneeffate ta'ee jira. Tapha kanaan dura torbee 37ffaadhaan Arsenal dheengadda goolii 1-0dhaan Burnley gaafa injifatu garaagarummaa Manchester City waliin qabu gara qabxii 5tiin dhiphatee ture. Sana booda Manchester City Bournemouth kan injifatu soo ta'an torbee xumuraattiin Arsenal Crystal Palace Manchester City immoo Aston Villa waliin hanga taphatanittiin eeguuf kan dirqamu ta'a ture. Ta'us garuu kaleessa Bournemouth Manchester City waliin goolii tokko qixaba'uu isaaniitiin Arsenal shaampiyoonii ta'ee jira. Waggaa 22 boodadha shaampiyoonummaa isaatiin kan deebi'e. Arsene Wenger jalattiin jabana invincible jedhamuudhaan xumure 2003 fi 4 yeroo sana osoo mo'amini shaampiyoonii kan ta'e ergasii Arsene Wenger erga kilabicha gadhiisanii milkaa'uudhaaf kilabiin kun rakkatee ture. Ta'us garuu piroojeektii Mikel Arteta jalattiin waggoottan 6 darbaniif ijaarame amma firii buusee jira, bu'aa buusee jira. Waancaa Premier League 14ffaa gaafatti milkaneeffatan guyyaa kaleessaa ta'ee jira. Dirree shaakalaa Colneytti walitti qabamuudhaan tapha Bournemouth fi Manchester City kana kan daawwatan abbukki taphattoonni Arsenal gammachuun isaanii akkaataan ittiin ibsatan ajaa'iba ture. Inni kun isaaniif ni mala jechuun ni danda'ama. Pep Guardiolaanis ni malaaf imala isaaniitiif jedheera. Waggoota darbaniif Arsenal lamaffaadhaan kan inni xumuree Manchester City fi Liverpool itti aansuudhaan amma hawwii isaanii milkeeffataniiti jiru. Mikel Artetaan jijjiirama guddaa kilabicha keessatti erga fidanii booda waggoota 6 booda waancaa kana kan fudhatan waancaa guddaa tokko kan fudhatan 2019-20 waancaa FA fudhachuun isaanii ni yaadatama. Amma immoo Premier League milkeeffatanii jiru. Champions League fuuldura isaanii jira. Seenaa cimaa tokko hojjechuudhaaf seenaa jalqabaa kilabicha hojjechuudhaan Mikel Artetaan leenjisaa kilabicha keessa seenaa guddaa hojjetan ta'uudhaaf dhiyaataniiti kan isaan jiran. Ammas leenjisaa seenaa hojjetaniidha. Arsene Wenger itti aansuudhaan erga liigichi bifa haaraan dorgomuu eegalee leenjisaa Arsenal waancaa Premier League fudhatanis ta'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Mikel Artetaan waancaa karaa bahuutiin tapha xumuraatiin Manchester Citydhaan kan mo'atamuudhaan waancaa dhabanii amma immoo Manchester City caaluudhaan waancaa fudhataniiti kan isaan jiran. Pep Guardiola jalatti hojjechaatii turan gargaaraa isaanis ta'anii amma immoo milkaaniitii kan isaan jiran jechuudha. Kun egaa keessattuu kilabichaaf hedduu murteessaadha. Arsenal bara kana keessattuu ittisa irratti garee ittisa cimaa qabuu fi kubbaa dhaabbate irraa set piece kan jedhamu kanarraa jechuudha haala gaariidhaan fayyadamaa kan turedha. Kun immoo kilabicha caalatti fayyadeetii kan inni jiru. Keessattuu Andrea Bertan daayirektara ispoortii kilabichaa erga 2025 irratti gara kilabichaatti dhufanii eduu bakka bu'uudhaan wanta gaarii hojjechaa turuu isaaniiti. Haa ta'u malee taphattoonni 10 dhaabbiidhaan Arsenal baranatti taphatan keessaa 10 yeroo eduun daayirektara ispoortii turetti kan isaan mallatteessanii. Haa ta'u malee daayirektara ispoortii kun erga dhufanii Andrea Bertan erga dhufanii jechuudha ganna darbeeyyuu hanga paawundii miiliyoona 250 baasanii taphattoota ciccimoo kanneen akka Gyökeres, Nkappe, Martin Zubimendi, Nodi Madueke, Izefa Bechezeefaa fiduudhaan garicha caalatti cimsaniiti jiru. Kun immoo Arsenal akka hedduu isaan fayyadeera. Artetaanis egaa gomsa kilabichaa caalatti cimsaniiti waggoota dhiyootti sadarkaa lammaffaan xumuraa turan garee waancaa morkattuu taasisanii amma immoo waancaa san mirkaneeffataniiti jiran. Ittisa Arsenaaliif keessattuu ittisa irratti Gabriel fi Saliibaan taphattoota ciccimoo ittisa gidduu ciccimoo yeroo ammaa kanneen keessaa Raayisis gomsa guddaa taphataa bahaa ture. David Raya Gabriel gomsa gaarii taphattoota bahaa turanii. Gareen Arsenaal kun egaa barana milkaa'uudhaan shaampiyoonii England ta'eetii kan inni jiru. Kun immoo egaa Arsenaaliif hedduu murteessaa fi keessattuu waancaa kana fudhachuun immoo Champions League tapha PSG wajjin isaanii eeggatuuf caamsaa 22 jechuudha akka Itoophiyaatti haamilee guddaa kan ta'uu fi seenaa jalqabaa waancaa jalqabaa Champions League'dhaan waancaa jalqabaa isaanii fudhachuudhaaf haamilee kan ta'uu fi jechuudha. Eeyyeni karoora yeroo dheeraatiin hojjechaa kan turan obsa baay'ee kan barbaadu natti fakkaata. Mikel Artetaan leenjisaa kilaba kanaa ta'uudhaan bara dorgommii jalqabaa isaa bara 2019 waancaa FA injifachuudhaan kan eegale. Sana booda garuu waancaa irraa baay'ee fagaatee jira. Deeggartoota irraas miirri mul'atu gama miidiyaalee garaagaraa irraas kan mul'atu maayidha. Mikel Artetaa tursiisuu caala gareen kun leenjisaa barbaada hanga jechuutti hin ga'anii jiru. Ta'us garuu
Argitani leenjisaa irraa natti hin fakkaatu akkaataan karooraan hojjechuu garee kana wantoonni Pep Guardiolaan waggoottan darban bara darbe Arne Slot waggoottan sadan darban gara waancaatti yerootti siqedha yeroo sanattiin waan milkeessuu hin dandeenye sana amma argatee jira Mikel Artetaan akkaataan tapha isaa taphoota hunda taphachuu leenjisaa danda'u akka ta'e nutti agarsiisee jira bara kana defensive yookiin immoo ittisa irrattiin garee qixa hin qabne akka ta'e daran ilaallee jira kubbaawwan dirree keessattiin taphachuudhaan goolii galaniin ala set piece yookiin immoo kubbaawwan dhaabbatan fayyadamuudhaan Arsenal kilaboota Awurooppaa kamiyyuu caalaa akka jiru waggoottan darban mul'isee jira bara kana garuu waggoota sadan caala Arsenal yerootti gara waancaatti siqee turedha jechuun ni danda'ama inni sun firiinsa buuseefiti kan jiru sadarkaa lammaffaadhaan yeroo xumuraan hojiin dabalataa garee kan akka barbaachisu ni beekama ture Andrea Bertan daariktar ispoortii ta'uudhaan bakka edubuudhaan gaafa qacaraman Arsenal maal akka barbaadu ni beeka ture Victor Gyökeres waggootaaf taphataa goolii 20 galchuudhaan Arsenaliif xumuruu danda'u akka barbaachisu ni beekama ture Benjamin Šeško Victor Gyökeres ilaaluudhaan taphattoota kanneen keessaa Victor Gyökeres mallatteessifatanii innis hanga barbaadame hanga irraa eegame sana ta'uu baatus garuu goolii 20 fi sanaa ol galchuudhaan xumuruu akka danda'u baratti mul'iseedha Martin Zubimendi Thomas Partey gaafadhaman taphataa bakka buusan ni barbaachisa ture defensive midfielder yookiin immoo taphattoota sararaa gidduu ittisa irrattiin bu'uura godhachuudhaan taphatan Martin Zubimendi taphataa Mikel Artetaan waggootaaf barbaadaa turedha sababa dadhabbiitiin taphoottan darban irrattiin Arsenal fayyadamuu baatus garuu waggaa guutuu taphattoota osoo miidhamiin osoo dadhabiin Arsenalin tajaajilaa turan keessa Raayisii fi isa akkasuma raayyaadha jechuun ni danda'ama Noni Madueke Christian Mosquera Pero Hincapié Eze taphattoota gareen Arsenal kun deep squad yookiin immoo filannoo hedduu qabaachuudhaan akka taphatu gargaaran keessaa tokkodha taphattoota gara akaadaamii kilabichaas imaluudhaan argatan kanneen akka Max Dauman umurii 16 Haaland keessaa ba'uudhaan amma hojiin inni hojjechaa jiru ajaa'iba jechuun ni danda'ama gara fuulduraattiin bakka Bukayo Saakaan amma ga'e kana taphataa ga'uu danda'udha Meelis Luis Skelin tapha Fulamiin asittiin Arsenal taphataa kana yeroo hunda sarara gidduu irrattiin fayyadamuu qaba hanga jechuutti ga'ee jira Ethan Nwaneri ergisaan gara Marseille imalee jira gaafa deebi'u taphataa akkamii akka ta'uu danda'u kan ittiin arginedha Marli Salman taphataa umurii 16 teessoo jijjiirarra jirudha isaan kunneen hundi bu'aa akaadaamii Arsenal Haaland keessaa ba'uudhaan gara fuulduraatti Arsenal tajaajiluu kan danda'anidha Mikel Artetaan bara 2020 irra deddeebiidhaan kan dubbachaa turan keessaa tokko maayini trust the process imala irra jiru kana amana hanga jechuutiin dubbachaadha kan turan inni kun milkaa'ee fi jira guyyaa kaleessa Pep Guardiolaan Arsenal Mikel Arteta akkasuma miseensota kanneen baga waancaa kana argatanii siniif mala yaada jedhullee kennaniiti kan isaan jirani garee kanaaf garuu Abuki champion akka ta'u kan taasisan akkuma tuyyuu jalqabarra kaaste tokko David Raya ittisarrattiin dandeetti qabudha jechuun ni danda'ama bara dorgommii kana Premier League'dhaan tapha 19 irrattiin gooliin osoo ittiin galiin kan ba'e Arsenal garee goolii hedduu galchu miti yookiin goolii 2 fi 1 injifataa yookiin immoo goolii 1 fi 0dhaan garee injifatudha goolii 26 qofadha Premier League'dhaan kan itti gale goolii 18 kubbaa rogaarraadha kan galche erga eebla 19 as sochii taphaatiin gooliin irratti galee hin beeku inni kun Arsenal garee marginal ta'e wantoota xixiqqoodhaan caaluun hangam shaampiyoonii taasisuu akka danda'u kan ittiin agarsiisedha jedheeni kan yaadu waa'ee ittisa gidduu Arsenalii fi goolii eegaa irratti waa muraasa osoo kaasne goolii eegaa irratti David Rayaan hojii gaarii hojjetaa kilaba jirudha kilaba Arsenal gooliiwwan keessummeessuu irrattis hanqina kan qabudha garuu percentage kan an goolitti galchuu danda'u Arsenal fooyya'aa jiraachuudha isaaniitii kan mul'isu taphanillee mo'atan irratti illee yoo falaalte gooliin Saakaan qarqarraa kubbaa rukuteen goolii galteen kan isaan mo'atanii ittisa irrattis Gabriel gahumsa gaarii taphataa mul'isaa jirudha akkasumas immoo Salibaanis gahumsa gaarii taphataa mul'isaa ture ta'uun Arsenaliif gumaacha guddaa kan taphattoota taasisanidha jechuun ni danda'ama Pep Guardiolaan yaada kennanii wal qabatee xumura jaarraa
isaaniitti Pep Guardiola waggaa 10 booda kilabicha gadhiisuu fi waancaa FA League Cup fudhataniiti jiru. Amma sila waancaa Premier League fudhachuudhaaf carraa qabanis egaa kaleessa jalaa gufateeti jira. Leenjisichi egaa Mikel Arteta kanaan dura waliin hojjetanii turanii gargaaraa isaanii turanii baga gammadanii waancaan kun isiniif mala yaada jedhus kennaniiti kan isaan jiranii. Egaa Arsenal Mikel Arteta fi akkasumas miseensonni isaanii Premier League kun isaaniif mala humna isaanii guutuu hojii gaarii hojjetanii baga gammadan jechuun fedhaa Mikel Artetaaf waan addaati yaada jedhus kennaniiti kan isaan jiranii. Akkuma isaan jedhan Mikel Artetaaf wanta guddaadha leenjisaan kun milkii gaarii kan itti argatan jechuun ni danda'ama. Eeyyee Pep Guardiolaan namni Premier League England keessattiin isaanin jaalanne hin jiru jechuun ni danda'ama. Leenjistoota ammattiin addunyaa kana keessa jiran Mikel Arteta dabalatee kanneen akka Xavi Alonsoodhaaf leenjistoota hedduudhaaf nama bu'uura ta'anidha. Kubbaa ammayyaa keessattis leenjisaa qixa hin qabnedha. Pep Guardiolaan amma tarii waggaa 10 booda Manchester City waliin yerootti gargar ba'an dhiyaateeti kan jiru.